Guyyaan Valentine Day kan jedhamu waangota waangootaaf afuura sarootaarraa akka inni dhufu. Mallattoo dhuma baraa ta'ee kan inni mul'atu. Dhibeen kun kan inni ofiisaa beeksisu maalirraati yoo jettanii sababii dhibee kanaaf kittibaatni yookaan yaalli argameef maayikiroochippii kana qaama keessa galfachuu qabdu. Maayikiroochippii kana itti fayyadamuu qabna. Kun bu'aa teekinooloojiiti malee mallattoo bineensichaa miti jedhanii. Phaaphaasota Roomaa warra jedhamanii fi shamarree durbummaa qabdutu qabamee dhiyaata guyyaa Valentine Day. Antirii jechuun lakkoofsa baay'ee guddaadhaaf safara hin qabnedha. Akka pilaaneetii guddicha adda ta'etti gaafan iddoon itti ilaala. Urjiin guddinaan lammataa immoo oksiiliyeeniidha. Guddinni isaa lammaffaarra kan jiru oksiiliyeeniidha. Akaakuun lolaa lakkaa'amee kaa'ame 404 ta'an addunyaa kana irratti bu'an yookaan bu'aa turan bu'uufis jiran. Addunyaa kanarraati biyyi Ingiliz biyya yeroo jalqabaatii fi animaalii wajjiniin yookaan immoo bineensotaa wajjin cidhaa akka geggeeffatanii fi biyya eeyyamteedha. Gadameessa qofa kiraayii fudhatanii akka dubartiin caljetteedhuma mucaa deessuuf kan godhan jiru. Asuma Finfinnee keessatti kan qamisii gabaabaa utuu hin taane kan paantiin deemanis jiru. Tole. Hordoftoota TV Ifa Fayyinaa nagaan Kiristoos bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u jecha. Egaa har'a sagalee Waaqayyoo kutaa lammaffaa waa'ee dhufaatii gooftaa isa lammaffaatiif akkasumas mallattoolee dhuma baraatti ta'an yookaan dhuma wantootaa warra jedhaman waliin ilaalaa turree jirra. Har'a egaa kutaa lammaffaasaa dhuma wantootaa kanaa kutaa lammaffaasaa waliin ilaalla. Yoo Waaqayyo jedhee walitti fufneetii waliin ilaalla sababii ta'eef jechuudha. Sagalee Waaqayyoon dubbisaa akkas jedha. Ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 7 kan jiru akkas jedhee dubbata. Dhumni waan hundumaa dhiyaateera. Egaa warra of qaban kadhata gochuufis warra eeggatan ta'a. Ameen. Dhumni waan hundumaa dhiyaateera. Egaa warra of qaban kadhata gochuufis warra eeggatan ta'a jedha sagaleen Waaqayyo. Phexros ergamaan yeroo sagalee kana barreessu waa'ee dhuma baraa, waa'ee dhuma wantootaa dubbata. Asirratti dhumni waan hundumaa dhiyaateera jedha. Wanti hundumtuu akka dhume, wanti hundumtuu akka raawwate, wanti hundumtuu akka xumurame. Sagalee Waaqayyoo bara sana keessa taa'ee namni Waaqayyoo ergamaan Phexros dubbata. Har'a egaa akkuma yeroo darbe waa'ee dhufaatii gooftaatii fi dhuma wantootaa yookaan immoo mallattoolee dhuma baraa kan ta'an kanneen akka waa'ee koronaa vaayirasii amma addunyaa kana ittiin dhiphasaa jiru yookaan immoo koronaa vaayirasii addunyaa kana balbala cufachiisee sanarra darbee mallattoo dhumaa kan inni ta'u yookaan immoo mallattoo dhuma baraa ta'ee kan inni mul'atu. Dhibeen kun kan inni ofiisaa beeksisu maalirraati yoo jettanii sababii dhukkuba kanaatiif waldaan kiristaanaa Kiristoosiin bakka buute Kiristoosiin kan lallabdu hanga cufamuu geessutti namni nagaa wal gaafachuu hanga dhiisutti namni waliin jiraachuu hanga lagatutti mallattoo kanaan mul'atee jira jechuudha. Haa ta'u egaa waa'ee kanaa gaafa dubbannu dhukkuba kana dhukkuba jennee ilaaluu miti. Yeroon isiniin jedhu sodaachuu miti jechuu barbaadeetani. Kan sodaatamu tokkicha innis Kiristoos Iyesuusi. Kiristoos Iyesuusiin sodaanneerra taanaan sodaa Waaqayyoo keessa keenyaa qabna taanaan yerootti dhukkuba sodaannu hin qabnu. Kanaafi sagalee Waaqayyoo waa'ee isaa fi waa'ee koronaa yookaan mallattoolee bineensota adda addaa akkasumas immoo maallaqni addunyaan kun itti fayyadamuuf adeemtu kanneen akka biitkooyin yookaan immoo diijitaal kaareensii kan jennu
akkasumas immoo dabalataanii waa'ee maallaqa addunyaa kanarratti namoonni leellisan yookaan nutumti mataan keenya leellisnu doolaarii ka jennu yookaan immoo USD jechuudha. Isaan kana wal qabatee waa'ee maayikiroochippii qaama keessa galfachuu wal qabatee yeroo darbee waa'ee dhuma baraa kanaa fi dhufaatii gooftaa dubbachaan ture. Torbanuma an sagalee waaqayyoo dubbadhaa ture sana keessatti Bill Gates waa'ee isaa gaafa sana isinii kaasaan ture. Bill Gates faa maal jedhanii kaasanii sababii dhibee kanaaf kittibaatni yookaan yaalli argameef maayikiroochippii kana qaama keessa galfachuu qabdu. Qaama keessa galfattanii hojjechuu itti fayyadamuu qabdu. In fayyituu kan jedhuun erga akkas ta'e kittibaatiin kennama kan jedhudha kan isaan yaada kaasaa turan. Dabalataan immoo gareema sana kan ta'an gareedhuma Bill Gates faa kan ta'an immoo kiristaanotas fakkaatanii, lallabootas fakkaatanii, lubootas fakkaatanii, paasteroota fakkaatanii, hojjetoota wangeelaa fakkaatanii, daldaltoota fakkaatanii, namoota teekinooloojii baratan yookaan namoota beekumsa teekinooloojiin guddatanis fakkaatanii yookaan immoo ta'anii waa'ee maayikiroochippii kana gaafa kaasan maayikiroochippiin bu'aa teekinooloojii waan ta'eef itti fayyadamuu qabna. Kun bu'aa teekinooloojiiti malee mallattoo bineensichaa miti jedhanii yeroo itti faallaa macaafa qulqulluu beektonni dhaabbatanii jira. Isa kanas immoo macaafa Daani'el boqonnaa 12:4 irratti qaroominni akka baay'atu, beekumsi akka guddatu, namoonni waa beekuudhaaf, waa gaafachuudhaaf, waa qorachuudhaaf, wayitti of dabarsuudhaaf yookaan guddina teekinooloojiitiif akka tattaafatan yookaan immoo akka adeeman ilaallee turre jechuudha. Isa jalqabaa irratti jechuudha. Har'a egaa kutaa lammaffaa keenyaa kana keessatti dhuma wantootaa yookaan last things kan jennu kana Phexros isa duraa boqonnaa 4:7 irratti akkuma jedhu dhumni waan hundumaa dhiyaateera. Egaa warra of qaban kadhata gochuufis warra eeggatan ta'aadha. Kadhata gochuuf warra eeggatan. Ilaa hubadhaa. Kadhata gochuuf warra qophaa'an ta'an jedhu. Kadhata gochuuf warra eeggatan ta'aa jedha. Kadhata gochuuf warra eeggatan ta'a jechuun maal jechuudha? Kadhata gochuudhaaf warra eeggatan ta'a jechuun dhumni wantootaa gaafa deemaa deemu, dhumni wantootaa gaafa dhumaa dhufu, ani Kiristoos kan ofiin jedhu akka kadhatamu kan barbaadu, akka waaqeffamu kan barbaadu, akka sagadamuuf kan barbaadu masii sobaa sanatu dhufaa jira jechuudha. Kadhata gochuu kanaaf eeggannaa gochuun barbaachisaadha. Eenyuun akka kadhatan, maqaa eenyuun akka kadhatamu, maqaa eenyuun akka waaqayyoon kadhannu, maqaa eenyuun akka waaqayyoon waamnu beekuutu barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf Phexros isa lammaffaa boqonnaa 3:10-11 kan jirus dubbiseetanii guyyaan gooftaa immoo akka hattuun dhuftutti dhufa. Guyyaa sanatti bantiiwwan waaqaa sagalee guddisee didichuun in dhidhimu. Ijoon uumama lubbuu hin qabne hundinuu ho'a ibiddaatiin waliin gadhiisa. Lafti wanti isarratti hojjetame hundinuus gubatanii hin badu. Wanti kun hundinuu akkasitti wal hin gadhiisa erga ta'e isin namoota attamii ta'uutu isiniif ta'aree? Jireenya qullaa'aa, jireenya namoota waaqayyoof ta'u jiraachuun isinirra jira. Jireenya qullaa'aa, jireenya namoota waaqayyoof ta'u jiraachuutu isinirra jira. Jireenya akkamii? Jireenya qullaa'aa. Jireenya qullaa'aa. For example,
waan tokkoon dubbadha waa'ee jireenya qullaa'aa kanaa wal qabate dhaloonni keenya kun mancaa'aa ta'uunsaa qulqullummaarraa kan fagaate waaqayyoon kan dhiise qulqullummaarraa kan sokke xuraa'ummaatti kan kufe beekaansaa wallaalaansaa oguma fakkaatee mirga fakkaatee akka inni macaafa qulqulluu dhiise maaliin beekama yoo jettani addunyaa kanarratti guyyaa jaalalaa kan jedhamu yookaan biyya Room keessatti yeroo jalqabaatiif kan jalqabame guyyaan Valentine Day kan jedhamu guyyaa jaalalleewwanii kan jedhamutu jira. Guyyaan jaalalleewwanii kun uffata diimaa uffatanii abaaboo diimaa walii laatanii waan gaafa sana godhan hundumtu waanuma diimaadha jechuudha. Ani maaliif akka akkas godhame isa jedhamu yeroo biraatti deebina. Waan isin ajaa'ibu yeroo sana keessa waangootaaf hafuura sarootaarraa akka inni dhufe. Dubbiin waa'een Valentine Dayin kun dhiigaan akka wal qabatu, dhiiga dhangala'uun akka wal qabatu. Yeroo sanatti Poop warri jedhaman yookaan immoo Benedict warri jedhaman yookaan Phaaphaasota Roomaa warra jedhamanii fi warra beekamoodha jedhamanii manuma qulqullummaa Kaatolikii keessatti beekamoodha warra jedhamanii fi shamarree durbummaa qabdutu qabamee dhiyaata guyyaa Valentine Dayitti. Shamarree durbummaa qabdu ijoollee taate barbaadaniiti dhiyeessanii fi guyyaa sana addabaabayitti yookaan namoota dachaasee gidduu isaaniitti intala kana gudeedee yookaan dubartii kana gudeeduudhaan yookaan immoo itti ejjuudhaan dubartii kana dhiiga durbummaa seetii dhangalaasa jechuudha. Kun maalidha? Guyyaa Valentine Dayiti. Guyyaan Valentine Day har'umayyuu maaliin beekama? Guyyaa jaalalleewwanii guyyaa ejjaati. Guyyaa jaalalleewwanii nuyi akka macaafa qulqulluutti kan beennu guyyaan jaalalleewwanii guyyaa hundumaati. Guyyaan nama wal jaallatee guyyaan qabu. Nuti guyyaan qabnu guyyaatti wal jaallannu. Guyyaatti nama fuune jaallannu. Guyyaatti namatti heerumne jaallannu. Akkas jechuun dubartoonni guyyaatti namatti heeruman jaallatan. Nuyis guyyaa nama fuune jaallannu. Guyyaa addaan qabnu. Guyyaa hundumaa wal jaallanna nuti. Obbolootaa wajjin guyyaa hundumaa wal jaallanna nuti. Jaalalli Kiristoos isa kana. Guyyaan adda baafameen kaa'amne jaalalaaf. Jaalalli yeroo hundumaa jiraata waan ta'eef. Jaalalli Kiristoos waan ta'eef. Jaalalli Waaqayyoodha waan ta'eef. Kanaaf guyyaa sanatti xuraa'ummaadhaan dabarsu. Xuraa'ummaadha. Ejji xuraa'ummaadha. Halalummaadha. Hubadhaa. Nama guddaadhaaf xinnaa hin qabu addabaabaa irratti wal quunnamtii saalaa gochuun ejjummaadha. Halalummaadha. Xuraa'ummaa akka maleedha yookaan immoo lastis isa jennu jechuudha. Lastis isa jennu. Lastis isa jennu jechuudha. Love kan jedhuu fi namoonni baay'een love kan jedhuu fi the opposite of love is hate jedhu yeroo baay'ee. No, love kan jedhuuf oppositiin isaa hate utuu hin taane lastisiidha kan inni mul'isu. Lastisiin baay'ee waan hadhaa, waan jibbisiisaa, waan baay'ee sammuu namaatti hin tolle jechuudha. So kanaaf addunyaa kana irratti guyyoota akkas akkasiitu jiru. Isaan kun illee milikkitoota adda addaati yeroo biraa kaasuu hin danda'a.
waa'ee guyyoota jaalalleewwanii yookaan immoo guyyaa Valentine Day kana yeroo biraa itti deebina. Garuu haa ta'uuti malee akka fakkeenyaatti akka ta'u. Waa'ee Valentine Day amma yoona kanatti yoo waldaa keessatti kaasta waldaa keessaati dargaggeessi kan isinitti ka'u. Waldaa keessaati abbootiin kan isinitti ka'an. Waldaa keessaati intalli kan isinitti kaatu. Waldaa keessaati lallabaatu isinitti ka'a. Paasteriitu isinitti ka'a. Faarfataatu isinitti ka'a. Guyyaan Valentine Day guyyaa sirriidha jedhee. Guyyaa ejjaa jechuudha. Kun milikkita waan dhuma waan hundumaati. Milikkita dhuma waan hundumaa ta'uusaa kanaan beenna. Egaa dhumni waan hundumaa dhiyaateera. Jedha gaa sagalee Waaqayyo. Yoo uumama ilaalle urjiileen lakkaa'aman yookaan finite warri jedhaman jechuudha. Urjiileen lakkaa'amuun yookaan finite warra jedhamanii 4,120 guddinni isaanii jechuudha. 4,120 baay'ina isaaniirraan kan ka'e lakkoofsonni amma nuti kan nuti amma lakkaa'uu dandeenyu kan hanga miiliyeenaa kan hanga biiliyeenaa kan jennurra dhaabban. Garuu haa ta'uuti malee seksiliyen, kwaadiriiliyen, biiliyen, tiriiliyen warri nuyi jennu lakkoofsota daangaa hin qabne. Warri mallattoolee bara dhumaa kuni lakkoofsota kana lakkaa'anii bira ga'uudhaaf nuu ifeera kan jedhanii dubbatanidha jechuudha. Nuu ifeera nuti lakkoofsa kana bira geenya. Nuti lakkoofsota dhokatoo hundumtuu harka keenya keessa jira kan jedhanidha jechuudha. Kanaaf wantoonni adda addaan lakkoofsota adda addaa gaafa ilaallu lakkoofsa keessaati aanterii kan jedhamu jira. Aanterii jechuun lakkoofsa baay'ee guddaadhaaf safara hin qabnedha. Akkasumas pilaaneetii gurguddaa keessatti yookaan immoo akka pilaaneetii guddicha adda ta'etti gaafa iddoon itti ilaalamu jira. Urjiin guddinaan yeroo jalqabaatiif akkuma amma isinitti hime urjiin baay'een guddaadha jedhamu urjii aanteerii jedhamudha. Aanteerii jedhamudha yookaan immoo pilaaneetii aanteerii jedhamudha. Urjiin guddinaan lammataa immoo oksiiliyeeniidha. Guddinni isaa lammaffaarra kan jiru oksiiliyeeniidha. Oksiiliyeeniin kun biiftuun gaafa barannu amma biiftuun warri ji'oogiraafii nu barsiisan kan nu barsiisaa turanii biiftuun baay'ee pilaanetoota jiran keessaa baay'ee guddoo akka isheen taate nutti. Garuu haa ta'uti oksiiliyeenii kan jennu kun guddinni isaa biiftuu kanatti 900 kan inni itti baay'atu jechuudha. 900 kan inni itti baay'atu guddinni isaa. Waaqayyo egaa guddina waan kana akka gurguddatu kana bira taa'ee akka keenya qottoo fudhatee akka nama muka hojjetuutti hojjete miti. Maashinii fudhateeti akka wanta nuti sibiilatti goonee hojjennuutti hojjete miti Waaqayyo. Sagaleedhaan dubbate Waaqayyo. Sagaleedhaan isaan uume Waaqayyo. Sagaleedhaan isaan tolche Waaqayyo. Kun hundinuu sagalee Waaqayyootiin akka isaan uumamani Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti gaafa laallu wanti hundumtuu isaan ta'e jedha. Waaqayyoon malee wanti ta'e hin jiru. Wanti Waaqayyo dudduuba hojjetame hin jiru. Wanti Waaqayyoon ala raawwatame hin jiru. Kanaaf kun guddaadha sun xinnaadha jennee Waaqayyoof wanti nuti kun siif guddaadha kun sii xinnaadha jennee kan wanti nuti Waaqayyoof dhiyeessinu hin qabu. Wanti nuti Waaqayyoof dhiyeessinu hin qabu. Gurbaatu qormaata kutaa 10ffaa gaafa fudhatu maatisiitu effiitu itti dhufa ture. Si'a 2 piraayiveetii guutee lachanuu isaayyuu effiin itti dhufe. Sadaffaa irratti guuti maleedhaan yaadaraa kadhannaaniti. Sadaffaa gaafa guutu Waaqayyoon kadhadhuuti qormaata kana jalqabii ittiin jedhame. Innaan akkas jedhee jedhama gaafa qormaata kana fudhachuudhaaf dhaqee taa'u. Yaa Waaqayyo yoo maatisii kana hin dandeessa ta'e na gargaari jedhee jedhama. Waaqayyo wanti inni dadhabu hin jiru. Waaqayyoon kadhachuudhaaf hin dandeessa yoo ta'e waan jennu hin qabu. Waaqayyo isa waaqaaf lafa kana dubbii afaan isaatiitiin uumeedha. Inni hundumaa danda'a. Inni waan hundumaan oli. Inni dhuma waan hundumaati.
Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa kabajamu. Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 3 irrattis akka wanti hundumtu Waaqayyoon uumame sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Egaa akkuma jedhame egaa inni kaan gubatee kaan immoo baqee akka badu Phexros isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 11 irratti sagalee Waaqayyoo wanti gurguddaadha jedhamu kun inni kaan hin gubata, inni kaan hin baqa, wanti hundumtu akka inni darbu, akka inni itti badu sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 19 hanga 24tti kan jiru akkas jedha. Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 19 hanga 24tti kan jiru sagalee Waaqayyoo akkas jedhee dubbata. Nan dubbisa akkana jedha. Uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee Waaqayyoo dhimmanii eeggachaa jiru. Uumamni wanta gatii hin qabne akka ta'u godhameera. Uumamni wanta gatii hin qabne akka ta'u godhameera. Inni illee ofii isaatii akkas ta'uu hin barbaanne. Hubadhaa. Uumamni ofii isaatii wanta gatii hin qabne ta'uu hin barbaanne. Garuu ka sagalee Waaqayyoo jedhutti maal jedhaa? Uumamni wanta gatii hin qabne akka ta'u godhameera. Eenyu godhe? Waaqayyootu akka inni waan gatii hin qabne ta'u isa godhe Waaqayyo. Daangaa itti godhe Waaqayyo. Yeroo itti godhe Waaqayyo. Kanaaf garuu jedha inni illee ofii isaatii akkas ta'uu hin barbaanne. Garuu isuma isa uumetu akkas isa godhe jedha. Baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola. Namichatu reebamaayyuuti nama afaan hin beeknetu reebaawu. Reebuutti kaanaan waa balleeyte gaafatan afaan hin beekne sun afaan Ingiliffaan. Innaa namichi yeesii malee noon beeku ture. Yeesii malee noon beeku iyyuuti gaafa reebamu Oromoon gaafa inni kana gooteetta gaafa inni jedhu yes jedha. Godheeraadha inni. Maaliif yeesiidhuma beeka malee wanticha immoo balleessee miti. Yes jedha, hin rukutama yes jedha, kana goote yes jedha. Utuma jedhuuti dhuma irratti noon akka jirtu yaadate. Erga tumamee, erga dadhabee, erga bututee booda no gaafa jedhu namichi harkarraa kaafate. Erga duutee noon jedhin jalqabuma no jedhi didi biyya lafaa. Jalqabuma jallina biyya lafaa didi. Jalqabuma xuraa'ummaa didi. Jalqabuma ammeenya didi. Erga nutti dhume, erga yeroon bade, erga yeroon dhiyeeti miti kan nuti diduu dandeenyu. Amma yeroon. Akka jedha sagalee Waaqayyootu waan ta'eef. Amma yeroon jedha waan ta'eef. Sagalee Waaqayyoo kana gaafa dubbisu uumamni akkas ta'uunsaa abdii qaba ture jedha. Haa ta'uyyuu malee immoo akkas ta'uunsaa immoo abdii qaba ture jedha uumamni kun. Uumamni garbummaa isa wanta badu isa godhe jalaa luba hin ba'a. Luba ba'uun kun gara birmaddummaa ijoollee Waaqayyoo warra ulfina qabaniitti hin geessa. Uumamni hundinuu hamma ammaatti akka aaduuf akka ciniinsifatu hin beekna. Akka aaduuf akka ciniinsifatu hin beekna. Uumama sana duwwaatu aada miti. Nuyi warri hafuura Waaqayyoo akka qabdiitti arganneyyuu ilmummaatti guddifamuu namummaan keenya inni foonis furamuu dhimminee yeroo eeggannutti garaa keenyatti inaanna. Nuyi abdiidhaan fayyine abdiin ijaan argamu immoo abdii miti. Namni waan ijaan argu in abdataare. Hubadhaa. Abdiin ijaan argamu abdii miti. Nuuf amma Kiristoos abdii keenya. Kiristoos abbaa keenya. Kiristoos gooftaa keenya. Kiristoos fayyisaa keenya. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaata. Abdii wanti nuti har'a arganne utuu hin taane wanti nuti bor argachuuf jirru abdii keenya. Ulfinni nuti bor argachuuf jirru abdii keenya. Mul'achuun nuti bor eeggachaa jirru abdii keenya. Waan har'ati nyaachaa jirtu miti abdiin kee. Mana har'a kee jiraachaa jirtu miti abdiin kee. Konkolaataa har'a qabachaa jirtu miti abdiin kee. Kaashii har'a lakkaa'aa jirtu miti abdiin kee. Seexanni garaa dhaloota kanaa waan argateef. Garaa dhaloota kanaa, garaa dhaloota ammaa kanaa waan hubateef waan ijaan argamu fuula dura qabee fudhatee boowaatti fiiga. Waan ijaan argamu fuula dura qabeetti fudhatee abiddatti fiigaa jira. Waan ijaan argamuun hin gowwoomfamin. Kiristoos Iyesuus inni amma ijaan hin argamne hojiidhaan jiru deebi'ee mul'inatti hin dhufa. Sagalee Waaqayyooti jedha waan ta'eef. Deebi'ee mul'inatti hin dhufa.
Egaa sagaleen Waaqayyoo Qorontos isa duraa boqonnaa 7 lakkoofsa 29 hanga 30 sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Kana malee wantoonni dhuman kun yookaan wantoonni yeroon itti darbu kun muraasniif murteessoo immoo kan ta'an. Urjoonni kun hundumtinuu akka isaan harca'an sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Lolaaf oduu lolaa akaakulee lolaa 404 biyya lafaa kana irratti ta'an. Akaakuu lolaa. Lolli loluma. Lolli garuu akaakuu qaba. Akaakuun lolaa lakkaa'amee kaa'ame 404 ta'an addunyaa kana irratti bu'an yookaan bu'aa turan, bu'uufis jiran, bu'aas jiran keessaati inni tokkoof lammummaa, lola lammummaa irratti wal lolu, ati lammii koo miti, ati lammii abaluuti, ati lammii koo miti, lammummaan kee akkasi, biyyuma keenya keettoo laalle, ati lammummaan kee ati Oromoodha, ati Amaara, ati Tigreedha, ati akkasi maqaa walitti moggaasuudhaan lammummaadhaan wal qoodu kun lola hamaadha. Lola kun beekumsi sitti hin fakkaatin, of baruu sitti hin fakkaatin. Waaqayyo nama hundumaa akka bifasaaf akka fakkeenya isaatiitti kan inni uume. Namatti aluma tokkicha hafuura isaa baafate Waaqayyo. Ati Tigreedha, ati Oromoodha, ati Amaara nuun hin jenne Waaqayyo. Ati nama nuun jedhe. Atis akka nama taate yaadadhu har'a. Lola keessa jirta. Inni kan biraan lola jiran keessaa lolli hamaan lola taayitaati. Taayitaa irratti wal lola. Amma biyya keenyaatti namni hundumtinuu yeroo filannoon ga'uudhaaf jedhu, yeroo filannoo biyyaatti dhiyaachuudhaaf jedhu, namni biyyaaf jedhee filannootti dhiyaatu tokko iyyuu hin jiru. Ofumaa wal sobna, ofumaa dudubbanna, ofumaa odeessina, ofumaa meeqa barreessina irraan kan hafe namni biyyaaf jedhee filannootti dhiyaatu hin jiru. Namni elaa uummata qotee bulaatu baadiyyaatti miidhamaa jira. Elaa uummata magaalaatti akkasitti miidhamaa jira. Namni jedhu hin jiru. Maaliif wal lolaree? Taayitaadhaaf wal lola, aangoodhaaf wal lola, marcumaaf wal lola. Gara Waaqayyootti hin deebitu yoo ta'e garuu marcumnati isaaf jettee dhiiga dhangalaaftu sun si jalaa kufa. Kufee si eega, kufaa isaarra dhattee teessa. Kufaa isaarra dhattee teessa si jalaa bososa baddu baasa boollatti galta. Kun malikkita bara dhumaati namni taayitaa irratti wal dhabuun. Loladha kun. Inni kan biraan lola inaaffaati. Inaaffaa. Amma namni inaaffaa gaafa jennu inaaffaanii waanuma sii ta'e. Waanuma ofii qabdu akka namni hin godhanne jibbuu jechuudha. Fakkeenyaaf inni uffattee jirta. Sanyii uffata uffattee namni uffatee jira yoo ta'e bakka ammuma ija diimeeffattee ilaaluu, ammuma jibbuu, ani wayyaa kana nan jibbe, ani wayyaa kana lammaffaan uffadhu, ani wayyaa kana jaan argaa jibbeera. Inaaffaadha kun. Maaf sanyii wayyaa kooti namni uffata, maaf sanyii kophee kooti namni kaawwata, maaf sanyii manan keessa jiraadhu kee namni jiraata, maaf konkolaataan qabadhu gosa isaa namni qabata. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Sanyii akkasii wanti jedhamu hin jiru. Namni inaaffaadhaan kan nama irratti ka'u maalidhaa? Maalumaaf wanta an godhadhe namni godhataadha. Bakka waan biraan hin jiru. Maaf gosa nyaata nyaadhu namni nyaata. Kanumaaf jedhii beeffate olaala namni. Maamiin daan nyaadhu abalu nyaata. Maamiin daan saana caale, maamiin daan sheena caale. Maamala jaarratte isheen, maa gaa'ila dhaabbatte isheen. Inaaffaadha kun. Isaan kun qiinqanii amantiiti. Qiinqanii beektu mini qiinqanii amantii. Qiinqanii muka keessa galee nyaata bakkeessaa fayyaa fakkaata. Gaafa dhattanii muka sana fuutan hin caba yeroo malee. Yeroo isin fayyaa dhattanii qabuu dhattanitti isin harkatti badduu ba'a. Utuun beekin badduu baata hinaaffaa keessaa ba'i. Lola keessa jirta waan ta'eef. Isaan kunis mallattoodha. Inni kan biraan socho'a lafaaf yaaddoo jireenyaa. Socho'a lafaaf yaaddoo jireenyaati.
wantoonni dhuma bara yookaan dhumi wantootaa jechuudha dhumi baraa irratti wantoonni mul'atan socho'a lafaa fi yaaddoo jireenyaa amma iddoo garaagaraatti socho'i lafaa hin jira barumsa kutaa tokkoffaa keessatti waa'ee socho'a lafaa dubbadheen ture fakkii yookaan viidiyoodhaanis argitanii turtan socho'a lafaatiif yaaddoo jireenyaa namni lafti socho'a asii lafatu gadi lixi achi lafa cabe asii mana akkasii diigame asii gamoo akkasii lafa danda'e asii immoo namni jiraachuudhaaf yaaddootti gale maala nyaadhee bula maala nyaadhee oola maala uffadha maaliinan jiraadha Kiristoos Yesuus inni siif jedhee waggaa 2020 fuula dura fannoo irratti ol ba'e inni jireenya keeti. Yaaddofteef waan tokkoyyuu waan fiddu hin qabdu. Yaaddofteef rifeensa mataa keetii addeessuu gurraachessuu hin dandeessu sagalee Waaqayyoo jedha. Yaaddofteef guyyaa kee irratti sekendii dabaluu hin dandeessu. Yaaddoon jireenyaa akkasii hin yaaddayin. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Hin yaaddayin gaafa yaaddoon jireenyaa sitti dhufu ofirraa ifadhu. Hin yaaddayin inni si waame Waaqayyoo amanamaadha. Inni kan biraan abaarsa. Abaarsa fakkeenyaaf dhukkuba abaarsa jechuun dhukkuba HIV'n NH2 yookaan immoo utaalloo simbiraasa jennu jechuudha. Hubadhaa kanaan dura warra ture isin tumaa jira. HIV'n NH2 yookaan utaalloo simbiraa kan jennu beela kana qofa miti dhukkuba Ebola koronaan vaayirasonni kanaan dura kan akka Black Death'n Spanish flu'n addunyaa kanarraati warra akka Spanish flu warra akka Black Death'n namoota miiliyoona 200 namoota miiliyoona 100 addunyaa kanarraati akkuma lola addunyaa lammaffaa irratti ka'e sanaa nama fixe sanaatti isaanis ga'ee isaanii baatanii nama addunyaa kanarraa xaraganiiru. Hitleris dhuunfaa isaatti Yihuudoota miiliyoona 6tti lakkaa'aman qaleeraa jedhama. Atis kan ajjeesaa jirtu adda baasi. Atumtuu qaama mallattoo sanaa ta'uu dandeessa waan ta'eef keessaa ba'uu qabda. Maal ajjeesaa jirtaati? Harrumayyuu mana keenya keessaa, harrumayyuu biyya keenya keessaa, harruma mandaraa keenya keessaa, harruma waldaa keenya keessaati. Meeqatu abboorshinii geggeessaa oola jettan isin? Meeqatu ajjeesaa oola daa'ima? Meeqatu mucaa iddoo ga'ee dhalachuudhaaf jedhee ajjeesa? Mucaa iddoo geessee dhalachuudhaaf jette meeqatu ajjeesa jettan isin? Kunumtiyyuu abaarsa. Koronaa vaayirasii kan jennu utaalloon kun inuma qufaayisa hin qufaasisa hin dafqisiisa hin gaggabsa kunu abaarsa. Saakka dhageessara HIV'n akkasi. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Amma immoo waan nama ajaa'ibu tokko yoo jiraate adurreedhuma manatti guddisu nami keenya adurree guddisee hammatee rafaa wajjin nyaata baadhatee taa'ee nyaata wajjin taphata. Adurreedhuma kana iyyuu hin baatinaa. Adurreen tokko yoo isin qottotte dhukkuba qaama keessan quncisee fixu isin qabsiisuu dandeessi. Akkuma isin kanaa achumaan beektanii barbaada. Adurree mana keessanii immoo dhooftanii hin ajjeesinaa. Akka isheen kan baanni irraa of eeggadhaa malee. Rifeensa see keessaati nyaata nu nyaannutti yookaan waan ta'etti yoo dabalame jireenya qaama keenya akka inni dhukkubsachiisu. Dhukkubni kun immoo jireenya keenya lubbuu keenya akka inni miidhuu danda'u. Adurreedhuma namni manatti guddifatee hantuutaaf jedhee inni kaan biyyi keenya illee gaa Waaqayyoodhaaf galatu saree akka isheen qamalee manarraa ariituuf yookaan immoo bineensatu dhufaa jira jettee akka duttuuf. Adurree immoo akka isheen hantuuta mana kee ari'attuuf guddisa. Biyyoota adda addaatti garuu adurree wajjinis hin nyaatu, saree wajjinis hin nyaatu. Addunyaa kanarraati biyyi Ingiliz biyya yeroo jalqabaatii fi animaalii wajjiniin yookaan immoo bineensotaa wajjin cidhaa akka geggeeffatanii fi biyya eeyyamteedha.
Kanaaf namni harreejjinis hin jiraata, sareejjinis hin jiraata, fardaajjinis hin jiraata, adurreejjinis hin jiraata, bineensa bakkeejjinis hin jiraata jechuudha. Dhalli namaa Waaqayyo anaaf siin kana keessaa nu haa baasu. Inni kan biraan dhaluun yookaan da'uun dhalchuun isaan kunis mallattoo bara dhumaati. Boo'uuf gadduunis akkasuma. Akkasuma isaan kunis Waaqayyo maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Kun akka itti mallattoo ta'a Waaqayyo horaa baay'adhaa hin jennee gaaffii sitti ta'uu danda'a. Wanti hundumtinu sanaaf utuu hin taane isa warra karaa tooraa daa'ima godhatan utuu hin taane amma fakkeenyaaf amantaa musliimaa keessatti gadameessa qofa kiraayii fudhatanii akka dubartiin caljettee dhuma mucaa deessuuf kan godhan jiru. Dubartii sanaaf birrii kaffalamaa numa deessiif jechuudha. Sanyii musliimotaa lafarratti baay'isuudhaaf numa deessi jechuudha. Isaan kana fa'i kunis mallattoo bara dhumaati. Inni kan biraan meeshaa waraanaa oomishuudha. Meeshaa waraanaa oomishuudhaaf Phexros isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irratti akka laallu ammaatti dhumni waan hundumaa dhiyaatee akka inni jiru kan nutti hima. Egaa haa ta'u malee baajenni meeshaa waraanaa hojjechuudhaaf bahu warra addunyaa kana irratti naannoo doolaarii biiliyoona 500 ga'ee jira. Naannoo doolaarii biiliyoona 500, 700, 800 ga'ee jira jechuudha. Biiliyoona doolaariidhaan. Baajeta biyyi tokko ittiin jiraachuudhaaf hin qabnetu meeshaa waraanaa oomisha. Fakkeenyaaf biyyi Itoophiyaa nuti keessa jirru doolaarii biiliyoona 400 yoo xiqqaate waggaa 24 jiraatti. Biyyi Itoophiyaa jechuudha. Sadarkaa ammarra jirtuun uummata ishee kana qabatte. Kanatu maal hojjeta? Baajeta waggaa tokko keessatti meeshaa waraanaa oomisha. Meeshaa waraanaa qopheessuun ittiin wal balleessuudhaaf, ittiin wal ajjeesuudhaaf, biyya barbadeessuudhaaf, gamoo gurguddate kana jijjisuudhaaf. Hubattanii? Sooriyaa fakkeenyaaf Sooriyaa kan dimixmaaxii ishee balleessu yookaan Sooriyaa kan mana diigee balleessu, kan uummata diigee balleessu akka isaan daandiirra yaa'an biyyi Itoophiyaa dhumti rakkattuudha jedhamtu kun asfaaltii irraa birrii laattee fi kan nyaachisaa jirtu uummata warra Sooriyaa kana meeshaadha kan isaan diige. meeshaa waraanaa kanaan mana isaanii diigan, uummata isaanii diigan, reeffa godhan. Attokkichatti guyyaa tokkotti biyya Sooriyaa keessatti daa'ima 400 reeffa godhanii awwaalan. Daa'ima 400 al tokkichatti. Daa'ima nama geessa miti. Daa'ima 400 meeshaa waraanaati kan kana hojjete. Kanaaf oomishni boombii amma as keessatti oomishamaa jiru kun yookaan immoo
addunyaan amma baajata isheen baastee meeshaa waraanaa qopheetu kana keessatti boombiin isaan amma fakkeenyaaf boombiin amma waraanni darbatu mana tokko gubuu danda'a. Sana darbee waan biraa gochuu dhiisuu mala. Garuu boombiin amma sadarkaa ammaatti oomishamaa jiru gamoo gurguddaadha jedhama 2 baatee fuudhee kan lafarraatii kaasee darbatee gatuudha. Kun wanta addunyaan ittiin wal balleessuuf hojjettudha. Phexros isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 3 hanga 4tti dhuma waan hundumaa fi jal'ina kana kan jaallatan akka jiran sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 54 hanga 56tti kan jiru 12:54 hanga 56tti kan jiru sagalee Waaqayyoo akkana jedhee dubbata. Yesuus ammoo tuuta jaraatti dubbatee karaa lixa biiftuu duumessaa yommuu dhufu bokkaatu roobaa jettu irroobas. Qilleensi gara mirgaa yommuu qilleensa immoo bulluqatu dhufaa jettu akkasuma ta'as. Warra of hin arginee nana bifa lafaa kan Waaqaas ilaaltanii waan ta'u himuu hin dandeessu. Bara araaraa kana immoo attamitti hubachuu dadhabdanii. Baddaa. Waan bifaan mul'atu bifa Waaqa laaltanii lafa laaltanii qilleensa laaltanii milikkita akkasiitu ta'a jechuu hin dandeessu. Bara araaraa kana immoo attamitti hubachuu dadhabdanii. Warri kam? Warra of hin arginee nana. Warra of hin arginee nana warra nama argan malee warra of hin argine. Warra mana nama argan malee warra mana of hin argine. Warra jilba nama argan malee jilba ofii warra hin argine. Warra kiisii nama argan malee kiisii of hin argine. Warra of hin arginee nana. Attamitti bara araaraa kana hubachuu dadhabdan. Attamitti yeroo ammaa kana hubachuu dadhabdan. Attamitti harka Waaqayyoo kana hubachuu dadhabdan. Ilmi Waaqayyoo bara baraan gooftaadha. Of hin arginee warri taatan. Akka jedhamiti uba ija obboleessa utubaa ija keetti baattee uba ija obboleessa keetiitti keessa jirutti quban qabin jedhamni. Kanaaf yaa baay'ee hundee uba ija obboleessa kee argita utubaa kan kee maaliif dagatta itti kan isheen faarfattu jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaata. Utubaa ija keenya keessaa beekuu qabna isa nu quuqaa jiru. Utubaa ija keenya keessaa sirriitti ilaaluu qabna. Uba namaatti, uba ija namaa keessa jirutti quba qaburra. Kanaaf ofitti haa deebinu, of haa ilaalu. Of hin arginee ta'uu hin qabu. Jaldeessatu re'ee duuba deema. Jaldeessatu re'ee duuba deemee jaldeessa ofii isaatii sudduu qullaadha. Re'een eegee ol qabattee deemti. Maali eegee kee gadi qabadhu jedhaa jedhan booda deeme. Kan isaas qullaadha. Isheedhaan qullaadhaa jedhee gaddeeffadhodha. Wattanii amma dhaloonni kun qullaa deema. Gaafa inni qullaa deemu gaafa isin maa qullaa deemtaa gaafa isin ittiin jettanii muudii siin galleedhu. Muudii utuu hin taane kan nuun galle jallina keetu nuun galle. Hammeenyatti galaa jirtu nuun galle. Du'ati itti galaa jirtu nuun galle. Isadha kan na gaddisiisu naan. Waaqayyo Addaamii fi Hewaanii gaafa isaanii muka sanarraati nyaatanii gaafa qullaa walii arganii gaafa isaan baqatanii Waaqayyo gogaa itti uwwisee jedhama. Gogaa uwwisuudhaafi Waaqayyo lubbuu baaseera. Gogaa uwwisuudhaafi Waaqayyo dhiiga dhangalaaseera. Hubadhu kana. Ati akkasumatti miti kan qullaan kee dhokate. Dhiiga dhangala'ee qullaan kee dhokate. Lubbuu bahee qullaan kee dhokate. Maaliif yoo naan jettan gogaatti uwwiseedha. Gogaan mukarraan ba'u. Horiirraa ba'a malee.
Maqaa Waaqayyo bara baraan ulfaatu. Gogaani horii irraa ba'a malee mukarraa hin ba'u. Gaafa horii qalan immoo dhiigni dhangala'a. Gaafa horii qalan immoo lubbuun hin ba'a. Kana tuffatte kan qullaan kee ittiin dhokate dhiigaan, kan qullaan kee ittiin dhokate gatii lubbuutiin. Qullaan deemin. Hin jenna. Dirqama narra jiraaf hin dubbachaa jira. Dirqama narra jiraaf hin dubbachaa jira. Asuma Finfinnee keessatti kan qamisii gabaabaa utuu hin taane kan paantiin deemanis jiru. Paantiidhumaan kan deemanis jiru. Istaayiliin kan biraanis immoo jira. Waan adda addaatiin isa yeroo biraan itti deebi'a. Mana keessan keessa jiraachuu danda'a. Atis gochaa jiraachuu dandeessa yeroo ilaalaa jirtu kana. Salphina. Salphina kana jalaati akka baanu Waaqayyo nu gargaaru. Egaa baricha akka qorannu barbaada Waaqayyo. Bara kana akka beeknu barbaada Waaqayyo. Bara kana akka ilaallu barbaadna Waaqayyo. Wangeela Luqaas boqonnaa 12:54 hanga 56 kan jiru kana keessatti akka nuti bara kana ilaallu barbaada Waaqayyo. Of hin arginee nana jedhee miti. Akkamitti bara kana hubachuu dadhabdan? Akka nuti qorannu barbaada. Barri kan qoratamu waan lamaan qoratama barri. Barri waan lamaan qoratama. Inni tokko macaafa qulqulluudhaan qoratama. Inni tokko immoo seenaadhaan qoratama. Karaa seenaatiin hin qoratama barri. Macaafa qulqulluudhaanis hin qoratama. Kanaaf egaa raajota bara dhumaa fi raawwii isaanii kan jedhu mallattoolee kana keessa jiru isaanis. Mallattoolee bara dhumaa butamuu waldaa kiristiyaanaa jijjiirama waggaa 7 deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus mootummaa waggaa 1000 fi mootummaa bara baraa. Isaan kun mallattoodha. Wanti isinitti dubbachaa jiru kun irraan deebi'a. Raajota bara dhumaa fi raawwii isaanii kan jedhu kanaan wal qabatee kan jiran mallattoolee bara dhumaa butamuu waldaa kiristiyaanaa isa guddaa gidiraa waggaa 7 deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus mootummaa waggaa 1000 fi mootummaa bara baraa. Maqaa Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Inni kan biraan ganuu fi lakkoofsa 666 ofitti fudhachuu. Kan gananis jiru, kan ofitti fudhatanis jiru jechuudha. Deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuusitti dhiyaatanii waan jiraniif xiyyeeffannaa addaadhaan qoratamuu kan qaban warroon tan amma dubbadhe kanadha jechuudha. Beekuu kan qabu. Dhaloonni kun beekuu kan qabu. Qorachuu kan qabu. Yeroo kana qorannu namoonni tokko waan Waaqayyoof loogan itti fakkaate gaafatu waa'ee illuuminaatii dubbattu. Maaliif waa'ee illuuminaatii dubbatta wangeela dhiiftee siin jedhu. Anaan kan na mudate jira. Kan naa bilbilanii waa'ee illuuminaatii maal goota waa'ee wangeelaan dubbattu. Akka sifira isaa taatan nan beeka. Sababii sifira isaa taataniif walitti sin naquufan dubbadda. Akka kana dubbiin kiyya. Maqaa Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Fira keessan isa hamaa sanaa wajjina walitti sin naquu barbaada. Kanaafan barsiisa. Fira keessan isa ajjeesaa sanaa wajjina walitti sin naquu barbaada. Fira keessan isa bineensa sanaa wajjina walitti sin naquu barbaada. Kanaafidha kana waa'ee illuuminaatii barsiisu. Macaafa waanan dhiisee miti. Sagalee kana dubbisuu waanan dhiisee miti. Kana dubbiseetani kana walitti sin naqaayu. Macaafa kanaan ala wanti ba'e tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf Maatiyos 24:33 irratti waa'ee milikkitoota kanaa sagalee Waaqayyoo gadi fageenyaan dubbata. Akkasuma isinis immoo kana hundumaa yommuu argitan akka balbalatti dhiyaate beekaa. Wantoota nama jedhe kun kana hundumaa yeroo argitan akka balbalatti dhiyaate beekaa. Eenyu dhufaatiinsaa? Eenyu dhufaatiin gooftaa? Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Kanaaf qulqulluuf macaafa qulqulluu fi seenaadhaan cimsinee bara kana qorachuun nurraa eegama. Waldaan kiristaanaa amma jirtu lafarra
simbirroo baallee tokkoon balaliitu yookaan allaattii baallee tokkoon balaliitu fakkaatti. Maaliif yoo jettan tokko qabattee tokko gadhiifte. Tokko qabattee tokko gadhiifte akkuma warra nama isiniin jedhu kana lakki isuma asirra jiru kana dubbiseetan deema. Gaariidha dubbisii deemi. Siigaluus immoo qaba macaafni kun. Hubachuus immoo qaba. Wanti macaafni qulqulluun kun waan bara dhumaa jedhu kun isa kami? Sanyii sama namoonni baay'een mul'ata Yohaannis keessatti ani alfaadhaa omeegaadhaa jedhee isa dubbatu akkana jedhu. Waaqayyo ofii isaatii alfaadhaa omeegaadhaa jedhu. No, Waaqayyo jalqabaaf dhuma hin qabu. Eenyu dharee kan yoo dubbata ree kan koof kan kee dubbata anaaf situ jalqabaaf dhuma qaba. Waaqayyo jalqabaaf dhuma hin qabu. Guyyaanni jalqabe na beeku hin jiru, guyyaanni dhumu na beeku hin jiru. Alfaaf omeegaadha inni jedhu kan koof kan keeti malee kan biyya lafaa kan addunyaa kanaati. Jalqaba kees beeka dhuma kees beeka Waaqayyo. Kanadha malee Waaqayyo jalqabaaf dhuma hin qabu. Kan nuyi waaqessinu indileesii kan ta'edha. Waaqa dhuma hin qabne, waaqa daangaa hin qabne, waaqa limiteeshinii hin qabnedha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan akabajamu. Kanaaf egaa waa'ee waldaa gaafa dubbannu waldaan baallee lamaan guutuu taatee balali'uudhaaf hafuurri qulqulluun maal jedha? Macaafni qulqulluun maal jedha? Sagaleen raajii waaqarraa dhufu maal jedha? Dubbii kana yoo qoranne seenaan maal jedha? Maal keessa jirra? Addunyaan nuyi keessa jirru kun macaafa qulqulluudhaan maal fakkaatti? Macaafa qulqulluu keessaan dabarsinee addunyaa kana laaluu danda'uu qabna. Daawitii godhannee macaafa qulqulluu kana keessaan addunyaa laaluu danda'uu qabna. Addunyaa laaluu danda'uu qabna. Addunyaa hubachuu danda'uu qabna. Ilaa isa hubachuu danda'uu qabna. Ishee hubachuu danda'uu qabna. Mootota dhufan hubachuu danda'uu qabna. Barataa hubachuu danda'uu qabna. Ilaa poolitikenyoota adda baafnee hubachuu danda'uu qabna. Amma pyramid trade warra jedhaman pyramid trade warra jedhamani tiyaansh dhaabbata tiyaansh jedhamu jechuudha. Yeroon kana dubbaddu akkuma nama isinitti hime namoonni hin jaallanneef diina namatti ta'an baay'eetu jiru. Si aarsuu si bambansiisuu danda'a gaafa dubbaddu. Dhaabbata tiyaansh dhaabbanni tiyaansh yookaan hojii warra tiyaansh pyramid tradeedha. Pyramid tradeedha. Pyramid trading pyramidiin gajjallaatti bal'aadha. Asii ol dhufee mataan seerri qallatteetti hin dhaabbatti. Fakkiidhaan arguu dandeessu. Qallatteetti dhaabbatti. Piraamiidiin kuni mataa ishee irratti tokko taatee jirti sababii ta'eef addunyaa agas bal'attu kana daldala tokkoon bulchuu jechuudha. One world isa jennu jechuudha. One world. One goaliin isisuma kana jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Kanaaf dhaabbata tiyaanshi keessa namoonni baay'een galanii turan biyya keenya keessatti. Baay'een namoota kan maraates jira. Yeroo tokko nan yaadadhaa biyya ta'e tokko nama Waaqayyoo ergamaa Geetaahunii wajjiniin deemne. Namni kun qarshii 7,000 baasee dhaabbata tiyaanshi kana keessatti hojii baay'ee hojjeteera dargaggeessa. Garuu hin maraate dhumarratti. Qabanii nu bira fidan. Nuti biiftuu gararraa jiraannaa jedha. Nuti waaqa biiftuu beeknaa jedha. Nuyi waaqa galaanaa beeknaa jedha. Wantoota garaa garaa nutti dubbachaa ture gaafa sana. Wanti amma fakkaatu kun, wanti amma jira fakkaatu kun, wanti amma kiisii waan si furdisu sitti fakkaatu kun, wanti amma kaaffeedhaaf reestooraantii irra sina waan si naannessu sitti fakkaatu kuni dhumi isaa maraatummaadha. Qabeenyi hin barbaachisaa, hin barbaachisa. Garuu wanta hafuura hamaarraa dhufe abbootuma keenyarraa yoo barru. Jawwee manatti qallabanii meeqan isaaniitu dallaatti horii nafe. Jawwee utuu manatti qallabaniitu aannan obaasanii meeqan isaaniitu lubbuudhaan jiraate. Utuma isaan aannan obaasanii mucaa isaanii dura ajjeesa. Utuma isaan obaasanii intala dura ajjeesa. Utuma isaan obaasanii isaaniin ajjeesa. Seexanni utuma sirraa nyaatuu si ajjeesa. Karaakteriin seexanaa fidiidha.
Karaaktarii waaqayyoo immoo kennuudha. Amalli seexanaa nam fudhaadhaa, amalli waaqayyoo kennuudha. Maqaan waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Kanaaf waldaan kiristaanaa kallattii hundumaan jabaattee cimtee dhaabbattee wangeela kana dhuma baraa kana keessa dabarsitee hoolicha cidha hoolichaatti qophooftee miidhagdee karaa hundumaan guutuu taatee eeguu danda'uu qabdi. Sagaleen waaqayyoo akka nuti kallattii hundumaan guutuu taane, kallattii hundumaan nama jabaa taane fuula waaqayyoo duratti warra mudaan qabne taanee dhiyaannu barbaada. Kanaaf egaa sagalee waaqayyoo kan guyyaa har'aa xumuruu koon fuula dura mata duree yeroo dhuftu itti fufnu yookaan kutaa keenya sadaffaatti itti fufnu faayidaan barumsa bara dhumaa kana faayidaan isaa maayinni? Maaliif baranna? Faayidaan isaa maayinni? Yeroo itti aanu walii wajjiniin baranna sababii ta'eef akka eegdan yeroo yerootti sagalee waaqayyoo kana akka waliin barannu akka beektaniin barbaada. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa.